Start. Sittanima. Akkas isa kana yoo akkas ta'e yookiis yoo akka kana ta'e sittanima ni jenna yeroo baay'ee. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jenna? I will let you know. I will let you know. I will let you know. So afaan Ingiliffaatiin sittanima jechuu yoo barbaanne maal jenna? I will let you know. Say it with me. I will let you know. Good. I will let you know. Good. Good. So I will let you know jechuun sittanima jechuudha jechuudha. Good. Good. Inni sitti himaa. Let you know maasheenii akka itti himuuf inform gochuudhaaf jennu himaa jira jechuudha. So let you know sana fayyadamnee subjecti silaa I ka jedhu sana gara heetti jijjiirree maal jechuu dandeenya? He will let you know. He will let you know. Say it with me. He will let you know. Good. Good. He will let you know jechuu dandeenya jechuudha. Nan hojjedhaa. Nan dalagaa. Jechuu yoo barbaanne immoo waan sana hin hojjenne amma hojjenne garuu proomisii nama tokkodhaaf nan hojjedha nan dalagaa jennee galuu yoo barbaanne maal jenna? I will do it. I will do it. I will do it jechuu dandeenya jechuudha. Good. Good. Akkuma kana immoo hin deemne bakka tokko garuu nan deemaa bakka sana bakka akkasii deemi yoo namni nuun jedhe yookiis immoo ofuma keenya deemuudhaaf jechaa jira yoo ta'e nan deemaa jechuu yoo barbaanne maal jechuu dandeenya? I will go. I will go. Say it with me. I will go. Good. Say it. I will go. Could you repeat once again? I will go. Good. Good. Is it clear? Yes. Good. Good. So nan deemaa jechuu yoo barbaanne maal jenna? I will go. Good. Good. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin hundumti keessan immoo waan haaraan yoo jiraate wanti haaraan yoo jiraate sittanimaa afaan Ingiliffaatiin waan haaraan yoo jiraate sittanimaa jennee nama tokkootiin akka kana jennee itti himuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan hundumti keessan iyyuu komentii jala nuuf kaa'a. Hundumti keessan iyyuu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Waan haaraan yoo jiraate sittanimaa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Good. Bahi mana keessa haa ta'u iddoo kamiitii haa ta'u bahi ni jenna yeroo baay'ee. So bahi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? You can try. Get out. Good. Get out. Get out jechuu dandeenya jechuudha. Or leave. Get out or leave jechuu maal jechuudha? Bahi jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin bahi jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin maal jenna? Get out. Get out. Good. Good. Get out or leave jechuu dandeenya jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin bahi jechuu yoo barbaanne get out yookiis leave jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mana kana keessaa yookiis kilaasii kana keessaa bahi mana kana keessaa iddoo jiru sanaati jechuudha. Bahi yookiin kilaasii kana keessaa bahi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Get out from this room. Get out from this room. Get out from this room. Get out from this room jechuu dandeenya jechuudha. So mana kana keessaa bahi jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Say with me. Get out from this room.
Can you repeat it once again? Get out from this room. Great, great. Get out from this room. Jechuun maal jechuudha? Mana kana keessa bahi. Good, good. Inni karaa biraan immoo dadhabdee taahoo jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne dadhabdee taahoo jennee nama tokko gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Are you tired? Are you tired? Are you tired? Jechuu dandeenya jechuudha. Dadhabdee taahoo. Are you exhausted? Are you exhausted or tired? Jechuu dandeenya jechuudha. Dadhabdee taahoo. Hojii tokko hojjennee yookiis dalagaa tokko dalagnee miira dadhabbii jiraa agarree yoo ta'e dadhabdee taahoo jennee ni gaafanna. So afaan Ingiliffaatiin are you exhausted or tired jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo miira isaa yookiis immoo facial expression isaa ilaallee namichi sitti tolaa hin jiru yoo ta'e sitti tolaa hin jiru. Just assured taanee jirra jechuudha. Namichatti akka tolaa hin jirre. So sitti tolaa hin jiru. Maal taate sitti tolaa hin jiru? Nagaa miti yoo fayyaa miti yoo ni jenna yeroo baay'ee. So akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? You are not feeling good. 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 Say it with me. You are not feeling good. Yes? You are not feeling good. Good, good. You are not feeling good. Jechuun sitti tolaa hin jiru jechaa jirra jechuudha. So maal taate? Mr. X or Mr. Y? Maal taate? Sitti tolaa hin jiru. Maal taate? Sitti tolaa hin jiru jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Irra deddeebi'iitiin viidiyoo kana ilaaluutiin nu faana shaakaluu hin dagatinaa. Oro English. Your perfect choice. So maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Good. Inni kan biraan immoo fayyaadhaa hoo ati fayyaadhaa ni jenna yeroo baay'ee. Ati fayyaadhaa ati nagaadhaa fayyaa keetii ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jennaa? Are you okay? Are you okay? Or are you fine? Are you fine? Jechuu dandeenya jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin ati fayyaadhaa jechuu barbaanne maal jennaa? Say it with me. Are you fine? Or are you okay? Okay, good. Are you okay? Are you okay? Jechuu dandeenya jechuudha. Or are you fine? Are you fine? Jechuu dandeenya jechuudha. Are you fine? Jechuun afaan Ingiliffaatiin maal jechuudha? Ati fayyaadhaa. Good, good. Akka kana jechuudha jechuudha. Ati carraa qabeessadhaa ni jenna yeroo baay'ee. Ati carraa qabeessadha waan ta'eefi tokko ilaallee yookiis immoo waama ta'e wayii ilaallee ati carraa qabeessadhaa ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jenna? You are so lucky. 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 Jechuu dandeenya jechuudha. Ati carraa qabeessadhaa jechaa jirra jechuudha. Akka kana jechuu barbaanne maal jenna? You are so lucky. You are so lucky. Jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Ati carraa qabeessadhaa jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo isaan carraa qabeessadhaa. Isaan at the whole carraa qabeessadhaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a.
you.